يا غلطي فني ورين نجر جارتني وانتي galatooma galata guddaa qaba. Rabbiin akkanumatti ol haa fuudhu. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا داوتوتا كينيا أكم جرتن سلامتان تينيا تن أنرى بركاتي اسم براغي سوجتا أرى ويا غلطي فنا أبليين كينيا كم بيالا كم بيا كيسا جران وانك أبنين أرتستي كينيا نما جبا ناسرو برد أبتن ويا نراكم ويا غمچوتي خناف أبليين كينيا نمني نمن غلطون فني رب اللين غلطون فتو تيكوك أبدنين وانك أبدانين أبليس خينيا اسم برجرا جبادو أبشي جتني وري حملة تاتنيف بيا الراقنا أكما غرتن ماتيسا أبليسا إلمانيسا هادمانيسا وجين بيا غلطي فنا كتيف فامني كيك أبسني أبي غلطي فنا أرتست ناصرو أحمد يدف خنجو بريفا مايلي نو بريجرا نيانج جريو أكتي والبرد أبتهدو نمت دولا سجنتان تاني تدرا دعاء داري قلنا أما خلا دعاء تديبنا إسين وجين ترتي غاري ورين فيديو كنا فيديو كنا شير قدران نموند برا أكل جيسان إسين جنة أما سجنتان تدعاء تي نوجين ترتي غاري Rabbi laal ol isin haa fuudhu. آمين Akkanumatti isin haa kabaju. آمين Akkuma isin har'anu kabajjan kanatti آمين isin haa kabaju. آمين Ol isin haa fuudhu. آمين Aboo alaamanni isin haa beeku. آمين Xiqqaa guddaan isin haa beeku. آمين Rizqiidhas akkanumatti gartee isinitti haa dhangalaasu. آمين Umrii isin haa dheeressu. آمين Wajjin isin haa tursiisu. آمين Waan hundaa'uu gartee harkumarratti Rabbi isinii haa kennu. آمين Harkumarratti Rabbi isinii haa kennu. آمين Isaanillee gartee warra آمين gartee sagantaa tana qophee kana آمين Rabbiin akkanumatti ol haa fuudhu. آمين Akkanumatti ol haa fuudhu. آمين Darajaan isaanii ol haa deemtu. آمين Teessanilleen ol haa deemtu. آمين Teenyalleen ol haa deemtu. آمين Gartee kabajaadhaan آمين warra geggeessu gartee آمين Rabbi isinillee haa godhu. آمين Islaama gartee kabajaadha. آمين Ka ibaadaadha. آمين Ka imaana. آمين Ka jannata. آمين Rabbi isin haa godhu. آمين Rabbi isin haa godhu. آمين Allahumma salli. إيجا قبجمتوتا داوتوتا كينيا هاتي تينيا تأما دعاء نوغوتي هذا ناصروتي هذا نما جباتي هذا أرتست ناصروتي ربي عمري نوادي رسو أناف أبليين كينيا ورين قاما ميداماني ورين سمون ساني جنتل تان هدو جرا ناصرون إجاد بملي دنديتين سا كما غرتان نما جبادا نما چيمادا نما بلتي ورتي يرو أمان تنا منا خانا غيس جرا منا خانا والقبتي وانتي أمرتي نولي نجرا تناف نوجين ترتي غاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روفي آدمين جامع هذا منا ناصرو ركو خنيا وبتاني نبرة دابتان galatooma جا جزاتي سن ربي نسني أخفلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان خيا مجاهد عامر رشيدين جامع وبوليس ناصروتي. وري ناصرو برا دابتان هندي خيسانو غلطة قدانو برا قبدان خيساتو إفسا أبا جاللا إفسا أبا جاللا غيه قدا تبته حالا غلطة قدا قبا warreen maqaa keessan hin beeknes warri bira dhaabbatan hedduutu jira maqaa keessan yaamee fixuun danda'u kanaafuu hundi keessa warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis galata guddaa qabdan nu biraa galata guddaa qabdanii galata keessan ammoo rabbiin isin haa kafalu jazaan keessan jannata haa ta'uun ja'a naasiroon abbaa ilmaan afuriiti abbaa ilmaan afuriiti ilmaan afuran guddoon na bira jirti kutaa 5 baratu jirti anaatu barsiisutti jira irraa fuudheti tuun ammoo itti aantu isa bira jirti hunoota nu bira jirtu tana kun mucaan kanaa tunis haadha mana isaati kanaafu nu gargaartan dhugaadha wanni nu gargaartan guddaadha haa ta'u garuu naasiroon kun xiqqashoo gad dhaabbatee sila waan irratti gad dhaabbatu takka barbaada bootan takka mana isaa kana durani jirti achirratti mana tokko jaarree fi warri isaatilleen akka achitti itti dalaydee ilmaan kana jiraachiftu barbaanna. Fikraa Naasiroo Jaamaa. Warri nu bira dhaabbattanis guddaa galatooma. Ni baratta? Meeqa baratta? Kutaa 2. Lama? Obboleettiin guddoon meeqa baratti? 5. Bankayyees nama jabaadha. Kana hundaanuu nu gargaaree as nu ga'e. Isinis akka nu bira dhaabbattan galatoomaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Naa guyyaa galateeffannaa
warreen na gargaartanii waan ta'eef keessafuu ibsaa abbaa jaalalaa abbaan gargaarsa kana abbummaa fudhatee abbummaan na bira dhaabbatee gargaarsa kana na gargaare ibsaa abbaa jaalalaa waan ta'eef isaa fi akkasumas warra sagantaa inni qopheesse irratti hirmaatee fi gargaarsa kana buuse hunda galanni isaanii rabbi isaanii haa galchuun ja'a girin teessan umrii nabi khadiir rabbi isinii haa godhu akkasumatti jireenyi keessan jireenya isin bira kutee lammii teessan hundaaf gaaddisa ta'u uuda bal'ina uuda gammachuu uuda jireenyi keessan irratti isinii tolu isiniif haa ta'u jireenyi keessanii ammoo akkuma gartee tana dura anaa bakka maletti kufe gargaarsa keessaniin lafaana kaaftan gargaarsi keessan kun lafaana kaaseen na dhaabe malee nan tarkaanfachiisu akka na tarkaanfachiisu bootaa xiqqoo takkaa tuulaatiyya dura jira bootaa san irratti waa dhaabbadhee waan akka laameeraa tolfadhee achirratti warri haati manaatiyya carraayee achirratti carraayitee ilmaan kana akka naa barsiiftee naa guddiftu akka naa gootaniin ja'aa gara fuulduraatittillee akka nan daganne isinitti dhaammachaa ta'aadhaatiif galata guddaa galata hammanan ja'amne rabbiin jazaa teessan isinii haa kafalu umrii teessan isin dheeressuu fi gammachuu teessan nagarsiisuudhaan jazaa teessan rabbi isinii haa kafalu jechaa namni guyyaa lama khaxa'aa jaan guyyaa gammadee fi guyyaa gaddee khaxa'aa jaan an ar'a guyyaan gammade waan ta'eef jechinatti xiqqaataa kanumaan yoon galatoomaa isiniin je'e irra naaf fallii ta'a galatoomaa ulfaadhaa ammallee gara fuulduraatittillee rakkataa na fakkaatu warra gargaaree tarkaanfachiisu rabbi isin haa godhu fuuldurattillee umrii teessanis umrii isin dheeressee waan itti gammadda waan qalbiin teessan itti gammaddu takkaan rabbi isin haa gammachiisu kanaa ol waan hin je'un beeku inni kabeeku sun itti isinii haa guutuun isiniin jaa akkuma tana dura mana ibsaa abbaa jaalalaa sagantaa gargaarsaa artistii keenya Naasiroof qophii qopheessaa turre sanitti akkuma amma gartan kana qophii galateeffatannaati qophii san irratti qarshiin guuramee qarshiin waadaa galamee waliigala qarshiin 400,000 oltu waadaa galame sanirraa qarshiin 188 nigdi baankitti galee jira qarshiin 42 oromiyaatti galee jira jechuudha tanaaf qarshiin galee waliigala qarshii 230 tanaaf warreen hin galchiin warreen waadaa galtan hundi keessanuu akka nu galchitan isin jenna warreen ammallee gargaaruu barbaadan warreen ammallee bira dhaabbatuu barbaadan hundi keessanuu akkaawuntii armaan gadii kanaan isinii barreessinaa lakkoofsa bilbilaa kanaan heloo jettanii Naasiroo bira dhaabbatanii akka jajjabeessitan isin jenna kanaa miti akkuma reefuu Naasiroon dubbatetti lafa xiqqoo takka tan aradaan kaniteef jira manni inni jiraatus manuma kana galatoomaa warri mana kanitaniif hundi keessan lafa san isin garsiifnaa waan qabdaniin irra buuftanii akka inni laameeraa jaaratee haati mana isaa achi keessatti waan takka gurgurtee ijoollee isaa tan itti jiraachiftu akka bira dhaabbatan isin jenna wanti isin arra hojjettan duniyaa fi akhiratti illee isin fayyatti obboleeyyan keenya jiruu tana arra jirraa boru jiraatu keenya waan hin beekneef obboleeyyan keenya waan qabnuun artistii keenya Naasiroo keenya qaroo dhabeeyyii sammuun isaa garuu jentil nama ijaan agarre nama yaadni isaa guddaadha namni egereen isaa dheeraadha waan ta'eef kanaaf hundi keessanuu artistii keenya bira akka dhaabbannuun isinin jaha galatoomaa ulfaadhaa barakadhaa keek kanallee ispoonsara kan nu ta'e ibsaa abbaa jaalalaati. Jalala abjana magari Rabbi